Itti beeknan biyya ofii jannata lafarraati jedhu obbo Malkaamuu Tafarii asama harka fuune akkam jirtu seenaa maanguddoo geessa tokkoon qabadhee isinii dhaadhee hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Seenicha seenessuun kan sifaana turu ani qaxalee keessaniiftudha. Naannawa isaaniitti isaanuma qofatu afaan Jarmanii dubbata. Ich heiße Malkaamuu Tafarii. Ich bin hier in Gachii geboren. Bata baadiyaa aanaa Gachii keessa jiraatu umrii isaanii yeroo ammaa 61 guuteera. Obbo Malkaamuu Tafarii waggoota 38 dura carraa barnoota tolaa yookaan iskoolaarshiippii argachuun gara Jarmaniitti imalan. Barnoota isaanii pedagoojikaal injinariingiin baratan. Barnoota isaanii xumuruun bara 1984 gara biyyaa deebi'anis haalli siyaasa biyyaa yeroo sanii waan ittiin tolleef Jarmanumatti deebi'uun waggoota 17 jiruu biyya ormaa dhandhaman. Yeroo achi turanis jiruudhanis ta'ee galiin haaluma gaariirra turuu isaanii ni dubbatu. Doktoroota wajjin beektota Jarmanii wajjin saayii hojjedheera. Qooqa hiikeera fakkeenyaaf qooqa biyya kanaallee lama bareechee hin danda'a. Mana murtiitti qooqa hiikaan ture Jarmanitti iyyuu waan adda addaa hojjedheera. Biyya ormaa yaa gaaddisa mukaa aduun nama gubaa biyya ofii yaa gaaddisa garbuu aduun nama narguu waan jedhan fakkaatu waggoota 20 dura gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an godina Boonnoo Baddallee aanaa Gachiittis bosona kunuunsuu eegaluu himu. Obbo Malkaamuu maaltu jiru maallaqa guddaa itti argatan dhiisisee gara biyya isaanii deebisee uumama kunuunsuu eegalchiisee laata. Jireenya qananii jireenya koo keessatti yaadeen beekuun akkuma dhaladhee kaasee qananummaan hin guddanne qananummaan hin jiraanne garuu waanuma nama tokko barbaachisu eegalu hundumaa argadhee hin jiraadhe. Jaalallii fi haalli isaan biyya isaanii ittiin ilaalan sammuu yaadee harki socho'ee jennaan jannata lafarraati jedhu obbo Malkuun. Jannata lafarraa nyaachuudha gammachuu guddaan qaba. Biyya Jarmanii waggaa taa'eera miti waggaa 17 sana naaf. Yeroo ammaa lafa hektaara 10 irraa buna dabalatee oomishaalee garagaraan misoomsaa jiru. Ofirra darbuun lammiileef abdii fi carraa hojii uumaniiru. Obbo Malkuun oolman isaan uumama kunuunsuun uumamnis deebisee oolmaa isaaniif oolaa jira. Abukaadoo urgooftuu kan irdii kana muka kana kunuunsuudhaaf naannoos immoo xuruudha waa kennuu fudhachuu duwwaatu naannoo lafa gochuu qaba jedhee mukas dhadhaabeera. Maanuma akkanaa keessa jira. Umrii isaanii kanattis baayiskilii bara ga'eessummaa isaanii duukaa turte har'as imala isaanii keessatti bu'aa bayii walumaan ce'aa jirti. Saayikilii nuufaa Jarmaniitti saayikilii nuufaa asitti saayikilii nuufaa amman duutti amman dadhabutti. Maarrii dhaggeeffattoota koo seenaa har'aaf qabannee asuma irratti xumurraa torbe immoo qophii biraatiin hamma walitti deemu nuti nagaa keessan naaf turaa ani qaxalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaasanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechuun hawwii koodha.